سوى خنكي Simu facise خويا لبوتو ربي سمنفا Yes, boss. Orama. I am one of the light. سوخيت هاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا جان لفتن invite share me تقرر وهين وان misunderstanding نمات والقول تكان الدباسو بربادة invite share قدا اتفوفنا تقبودا welcome فؤاد أباراغو تيم كابريتشو كم جرتن سيسن فيو مامي وراحك أملي غندماني تندقيم وليت أنا بليز سيناتي سبسكرايبي فيو بدي سافي مشاخنا واللي جارلا واللي سي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا جان دفتن undi keysanu invite share goda itti dabarra وعليكم السلام welcome bagana gan duftan undi keysanu gaafa duraa san shaggooyyee kana godhuutu irra gaanuti hayyee amee wallee tana boodatti deebinaa hin quufamtu wallee ajaa'iba wallee bareedduudha amma gara sagantaa kiyyattiin deebi'a dafeetiin isin gaggeessuu deema duraan dursuudhaan arra mata duree jabduu takkaan qabadhee dhufee osoo mata duree tanatti hin seenne waa'ee kabajamoof jaalatamoo Dr. Hangasa Ahmed Ibrahim miseensa paarlamaa xiqqishoo isin yaadachiisuun barbaada Dr. Hangasa Ahmed Ibrahim iddoo tana bucbucee gandee warra gandaa tokko rakkisu jira siigalee ni gartani dullacha ajuuzaa tokko irraa qabee hanga ijoollee xixiqqoon baatutti warri gandaa hundi maraachuu jira jechuu iddoo tana siigalee soo saniifu nama hundaaf xiqqoo wanni ifa ta'u Hangaasaa waan beekuu fi waan itti mul'ate saba isaatiif dawwala dubbachuu jira jechuu ummanni kun akkam jechuu ture amma dura gaafa Dr. Milkeessaa miidhagaa namni jaamu tokko aangoo gallakkisee
yaadadha gaafa Dr. Milkeessaan aangoo gallakkisee gabbahee ummata sagalee taha je'ee dubbachuu eegalu maaliif osoo resign hin godhin maaliif osoo mootummaa keessa jirtu ummataaf sagaleen tahini janii Dr. Milkeessa irra duuluu turanii jechuudha. Yaadadha dubbii qabachaa deema. Osoo mootummaa keessa jirtu gaafa mootummaa keessa jirtu wajji nyaattee wajji quuftee wajji bashannantee arra mootummaa keessaa baanaan akkamitti mootummaan takkaasi ariinaan akkamitti gartee mootummaa tana badiisii dubbattaa janii. Haaya tun dhugaadhaa jennee irraa fudhanne gaafa sammaa wajji nyaatta maa wajji saamta jenne Dr. Angaasatti addufte in history Ethiopia namni mootummaa keessa jiru qeeqee mootummaan kun rakkoo qaba ummata miidhaa jira keessattuu mootummaan naannichaa jee irratti xiyyeeffate Dr. Angaasaa Ahmed Ibrahim resign hin goone dhaaba san keessaa hin baane mindaa paartii sanii nyaachaa paartii sanii wajji jiraachaa wardiyaa paartii saniitiin eeggamaati dhugaa ummataa dubbatee jechuudha. Laalame hattuun akkatti hattuu gargaartu laala. Warra moochi keessaa bahee rakkoo himeen akkam jaan gaafachi keessa jirtu maa rakkoon himinii janiin. Warra moochuma keessa taa'ee rakkoo himeen maal jaan maaliif rakkoo tana dubbatta maaltu siin gahee rakkoo tana dubbatta cal jettee wajjin nyaattuu laalme. Rakkuma tanaa maal gootaa dubbattaa jedhaniin si galee mootummaa keessa teessee maa resign hin goone yoo mootummaan sun hin taane maa resign keessa hin goone jedhaniin si galee maaliif hoggii resign godhe maali hoggii resign godhe inni kanaa deddeebi'e ay baqateetu biyyaa ba'ee bar hunoo kanaa deddeebi'ee bariifiifu jechi'anii olola oofuu deemanii jechuudha. Dr. Angaasaan shanyii wasakaa nama Amaara makaa qabu takkaa nama shanyii biroo makaa qabu miti jechuudha. Kan gartee dhugarraa baqatu. Ichi daaraa ta'ee biyyee ta'a malee if duuba deebi'aa never hanga dhugaan ummataa mul'atutti hanga dhugaan ummataa qabsaa'otaa waan Oromoon qabsooyteef dhugaan mul'atutti if duuban deebi'u jechuudha. Garuu sagantaan deemaa yes sagantaan deema dura waraanni inni waraane kun akka dalagu taa'ee ilaalaa jechuudha. Amma duraas dheengaddaas laayifiin dhufan jennan gaas mee laala hattoonni kana bujjee qiyaamaan isaan qabattee kan rakkachuu jiran Angaasaa tur gad dhufee nu saaxilaa jani humaan fittu humaan godhuu hin dandeessu mootummaa humaa godhuu hin dandeessu hayyee mootummaa humaa godhuu hin dandeessu maaltu afaan si bansiisere eegaa Angaasaan humaa si godhuu hin dandeenye eegaa Angaasaan humaa fiduu hin dandeenye maa afaan banta cal jetteetti hin dhiiftu haa dubbatu humaa godhuu hin dandeessu waa takka fiduu hin dandeessu humaa fiduu hin dandeessu mootummaarraa humaa godhuu hin dandeessu. Bari inni qaama mootummaati nama mootummaan diigajee miti. Mootummaan kiyya naasirraa'uu qaba jee. Tana sagantaa if dandeesseen qabadhee dhufee jechuudha arra. Shimallisii fi Abiyyi tajettu. Sigale warra maaliif Shimallis arrabsitanii Abiyyi faarsitanii. Shimallis arrabsuun Abiyyi diiguudhaa warra je'ee gartee nama dogoggorsiisu jiruufin waan takka adda baasuu dhufee jechuudha. So Dr. Angaasaan osuma resign hin godhin osuma baqatin osuma gartee dhaaba saniis hin tuqin dhugaa jirtu gabbaasu jira jechuudha. Akkam siin jaan ammaas Angaasaan dhugaa baasuun Angaasaan dhugaa dubbachuun Oromoo fi Oromoorra lola labsee jiran Oromoorra lola labsine shigale bulchiinsa Shimallis irratti sigale bulchiinsa Shimallis malee bulchiinsi Shimallis Oromoo bakka mbuu khatti gaafatamu bulchiinsa Shimallis badii dalagamte hunda khatti gaafatamu badii dalagamteef ka hidhamu Oromoo miti ummata Oromooti miti ummanni Oromoo Abiyyi deemuus ni jiraata Abiyyi durallee ni jiraate Abiyyi boodallee jiraachuuf ta'a Shimallis durallee ni jiraate Shimallis boodallee jiraachuuf teessi Oromoo fi hoogganoota wanni waliif fiduun jirtu jechuudha. Tana mataa keetti qabadhu. Oromoorra lola labsee Oromoo xiqqeessee Oromoon akka nama fittu godhee kijibdoota hattoota isi wal beena nuti dhiisi. Oromoon inni irra lola labsee hin jiru sirna mililik hoggii homannu sirna mililik homanna malee ummata Amaaraa homachuutti hin jirru jechuudha. Shimallis hoggii homannu sirna Shimallis hoogganu jiru kana homachuu jirraa jechuudha. Malee ummata Oromootii miti jechuudha. Ummata Oromootii fi sirni walitti hin dhufu. Sigale Oromoon nama fixe Shimallis nama fixuun Oromoodha.
Oromoon nama fixuudha. Isa mataa isaatti gaafatama. Sigale. So saniifu tana gabbu'eetiin isinii dubbaddaa kijiba ijoollee umaan beeyneettiin kijibinaa dhiisaa jechuufin isiniin jaa. Hayya amma gara mata dureetii jettiin deemu. Abiyyi Ahmad Alii Dheeraa muummicha ministeera Itoophiyaa TV namicha naannoo bulchu tokkoon arra wal simsiisuu deemaa jechuudha. Isaanii lamaanii wal qabsiisee haasa'uu deemaa jechuudha. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaatii fi muummicha ministeeraa kabajamoo Republic of Ethiopia kabulchuun arra wal qabsiisee haasa'uu deema xiqqoo. Maaliif namarraa dubbiin konfiis taate? Ijoollee teenya hedduutu konfiis ta'e. Maaliif konfiis taate? Abiyyi Shimallis ka ajaju Abiyyi maaliif Abiyyi dhiiftanii Shimallis komattanii warra juufiin xiqqoo deebii kennuu barbaadaa jechuudha. Muummeen ministeeraa kun naannoo Itoophiyaa tana keessatti muummeedha. Naannoo Amaaraatiif itti gaafatamaan isa. Yoo pirezidaantiin naannoo Amaaraa ummata ficcisiise Amaarri Abiyyitti iyyaa jechuudha. Yoo pirezidaantiin naannoo Somalee ummata ficcisiise Abiyyitti iyyanii jechuudha. Yoo pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa ummata ficcisiise Abiyyitti iyyanii jechuudha. Tanaafi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa ummata ficcisiisnaan Abiyyitti iyyuu eegallee jechuudha. Maaliif Shimalli Abiyyi dhiiftanii Shimallis komattanii Shimallis arrabsitanii Shimallis gandummaaf irra duultanii? Ani Shimallis eenyu caalaa na beeka. Hangaanan Shimallis jaaladhu. Jibbanna Shimallis tuqaa Shimallis onneeti yekeessaan qaboon. Sigale. Natin naafi Shimallis obboleessa ilmaan Oromooti. Garaagarummaan naafi isa idduu jirtu inni hoogganaa kiyya an hoogganamaadha jechuudha. Garaagarummaan nu idduu jirtu tanu nuufi inni an yoo inni ciikees an dhaqeechi qabachuufi miti. An kunoo akkuma isinuu beeytan biyya alaa tanaa dalagadheetiin kuuliiti jaan jiraachuu jiraa jechuudha. Ichi abbaan fedhe qabatus wanni wali dhuftu hin jirtu. Maaliif Abiyyi dhiiftanii garuu Shimallis komatta warra ju'uufiin deebii kennuu deema. Abiyyi Ahmad Alii yoo Oromiyaan jiraatte kan inni jiraachuu danda'u. Warra Abiyyi feetuufiin si dhaamaa beeka. Yoo Shimallis tuqan Abiyyi tuqama jettee warra rakkachu jirtuufiin si himaa dhageeffadhu. Yoo Oromiyaan jabaatte, yoo Oromiyaan Oromoo Abiyyi harka jiraatte, Itoophiyaa jechuun Oromiyaadha. Namni akka gaariitti yoo Oromiyaa harkaa qabaate, Oromiyaa karaa lamaan bulchuu dandeessa. Feetu nagayaan if jaalachiiftee if jala bulchuu, feetu dirqamaan dhiira taatee if jala bultee Oromiyaa harkaa qabaachuu qabda. Itoophiyaa qabaachuudhaaf. Itoophiyaa harkaa qabaachuudhaaf Oromiyaa qabaachuu qabda jechuudha. Oromiyaa qabaachuuf nama jabaachii qabaachuu qabda jechuudha. Yoo Oromiyaan tuqamte Abiyyi ati jaalattuu tuqamaa jechuudha. Mootummaan tokko hoggii federaalarraa naannotti aangoo gad dheereeffatu miila isaa hunda pirezidaantii eenyuu filata? Piraayim ministeeraa bakka buufataa jechuudha. Piraayim ministeertichi luyti isaa takka jalaa cabnaan akkamitti deemuu danda'a? Tanaafi wanni nuti isatti iyyinu maaliif Abiyyi dhiiftanii Shimallis komattan gaafii jirtu? Siifin deebisaa dhageeffadhu. Abiyyi muummicha ministeeraati. Gaafa wayyaaneen ilaa Shawaroobii dhuftu eenyu komachuu turre? Abiyyi komachuu turre jechuudha. Akka federaalatti wayyaaneen biyya weerartee jechuudha. Eenyutti gaafatama? Mootummaa federaalaati jechuudha. Abiyyi komachuu turre jechuudha. Gaafa wayyaaneen jirtu, gaafa wayyaaneen akkasitti arran jettu, gaafa wayyaaneen filmaata godhattu, ummanni hundi eenyu quba qabuu ture? Shimallis quba qabuu turre? Anaafi atilleen naafi dhalaa dhiiran jenne nu hundinuu eenyutti quba qabuu turre? Abiyyitti. Naannoo tana adabatti hin godhuuyi. Naannoo Tigree tana maan dhorkine? Tigreenu sodaatee eenyuun jechuu turre? Abiyyi jechuudha. Dhimmichi Abiyyi waan laallatuuf. Dhimmichi Shimallis hin laallatu jechuudha. Shimallis naannoo waan ta'eef. Sigalee Shimallis hin laallatu jechuudha. Abiyyi maaliif wayyaanee akka filmaatan godhanne maan dhorkine? Mootummaa yoo federaalli yoo dadhabe maa gad hin dhiifne? Maaliif akkana ta'a jechuun turre nuti? Way Abiyyi wayyaanee numa sodaate girrisaan hundi jechuun turre? Shimallisni sodaate eenyu namuun jenne jechuudha. Maaliif Abiyyiitu itti gaafatamaa jechuudha? Okay, amma tagaash maaliif Abiyyi
dhiiftanii shimallis arrabsitanii gataa deebinu. Abiyyi shimallisiin deemiitii naa bulchii jeetii naannoo Oromiyaatti filee jechuudha. Akkuma na pirezidaantii naannoo Somaaliyaa Mustafeen filame, akkuma ka naannoo Kibbaa filame, akkuma ka naannoo Amaaraa filame, ka naannoo Oromiyaatti filamee jechuudha. Ka naannoo Oromiyaa kun federaalli sun jabaatee jiraachuuf naannoo tana jabeessuu qabaa jechuudha. Naannoo tana jabeessu jira. Shaneen maal godhu jirti? Arraa sulultaa aanaa qundii jaamu qabatteen jirtu Finfinnee jala shaneen. Arra kanina nastaa'ee amma haasa'u tana sulultaa qabattee jirti shaneen. Aanaa qundii bakka jaamtu. Sigale? Aanaa guutuu qabattee jirti jechuudha. Finfinnee jala. Okay, kun Abiyyi ati jaalattu survive godhuudha. Abiyyi already Finfinnee jala jira. Shaneen jala dhiyaachuu jirti. Xiqqoo booda naa eegi. Xiqqoo booda. Yoo akkan itti fufamu taate xiqquma eegeeti. Sigale? So maaliif shimallis komatama? Naannoo Abiyyi itti gaafatama. Nuti bar osoo badhaadhina balaaleeffachuu barbaanne eenyu balaaleeffanna? Akka Shanee, akka Girrisaa, akka Finxaaleeyyii eenyu Abiyyi balaaleeffannaa bar osoo badhaadhina balaaleeffachuu barbaanne. Badhaadhina balaaleeffachuu badhaadhinni haanuu sirraa'uu jechaa jirra. Caasaan badhaadhinaa sirrii mitii jechaa jirra. Badhaadhinni sirraa'uu qabaa jechaa jirra. Badhaadhina namni balaaleeffachaa jiru hin jiru jechuudha. Silaa osoo kan badhaadhina balaaleeffannu taate Abiyyi balaaleeffannaa jechuudha. Hoogganaan badhaadhinaa guddaan akka kutuu jechuudha. Akka jara gartee isa fonqolchuu deemutti nuti garuu maaliif naannoo irratti xiyyeeffattanii maaliif naannoo balaaleeffattanii kasiinju Abiyyi responsibility guutuu Oromiyaa fuudheeti kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kennee jechuudha. Ka kaabinee filatu, ka humna tikaa filatu, ka humna poolisii filatu, ka humna intelligensii adda addaa filatu, ka qabeenya uummata Oromiyaa to'achuu qabu, nageenya Oromiyaa ka to'achuu qabu Shimallisii jechuudha. Diinagdee Oromiyaa. Arra uummanni Oromoo Oromiyaa keessa maal keessa jira? Hintaala duraan qarshii 700 bitan qarshii 3,400 bitu jiranii bararra. Midhaan ka 3,400 hin qabne hintaala tokko bitachuu hin danda'u bar. Beelaan dhumu jira. Ilmaan marga nyaachisu jira bar. Ilmaan namaa maal keessa jiran arra? Yooni nan soba dubbadde morma kiyyaan sii kennan. Yooni nan jibbanna nama tokkooti dubbadde morma kiyyaan kennan. Sigal. So Shimallis ka wal qixxeeffachuu qabu eenyu? Kaabinee isaa jechuudha. Gaafuma jalqaba filatu kaabinee anas irratti isin hin garsiifne. Laal Shanee filachuu jira. Viidiyoon as keessa jirti haga amma. Shaneedhaa kaabineen ati tarrifatte boodarra rakkoo si dhufuu ta'a. Boodarra waan ajaa'ibaa si qabachuu ta'a jee asirraa iyyuu hin turre. Osoo waggaa tokko keessatti arra Shaneen eeysa akka jirtu Shimallis waliin wallaalle. Kun dadhabina eenyuti? Dadhabina isaatii jechuudha. Laafina isaatii jechuudha. Sukuriitii wal qixxeeffachuu, intelligensii wal qixxeeffachuu. Bar Shaneen Oromiyaa keessa teessee telefoonaan waliin haasoyti. Telefoona san kalaalee jala deemuu qabu eenyu? Humna tikaa kan Shimallis diriirfatee, kan naannoon diriirfatee jechuudha. Naannoo san itti gaafatamaan eenyu? Shimallis. Poolisiin Oromiyaa yoo kan dhumtu taate, yoo arra kaatee kan Wallaggatti ergamtee poolisii Oromiyaa makiinaan lama fakkeenyaa kan dhumtu taate, maaliif dhumte jee ka qorachuu qabu? Ka horeetti dhaabuu qabu? Ka waan kana godhuu qabu? Eenyu? Shimallis. Abiyyii miti. Wanni nuti Shimallis komannuuf tana. Maaliif hin jabaan? Akkami Shaneen si seenti? Akkamitti hattuun si keessa teessi? Amma dheengadda guyyaa hoolaa jee maal jee haasawa godhe? Maal jee haasawa godhe? Warri ummata kana hattan je isiniif hin sifaa'u shukkaraa isinit jira dhumuuf teessanii jeen nu wajji abaaru jira anaa wajji. Hay isaatu filate warra hate kana ni beekaa'u abaaru jira hin ari'u aangorra deemi jeen ari'u ambar aangoon hin qabne hin asirraa iyyuu jira sila aangoo qabaadde bakka saasan jiraadde walaa Shanee walaa takkaayoon hin dadhabee resign godheetiin biraa deemaa jechuu Prime Ministertichi takka caffeen takka horeen qindeessitu haa pirezidaantii nagayaatti filtu takka resign godheetiin biraa deemaa jechuudha.
wanni namni shimallis komatuuf shimallis jibbuu shimallis gartee akkana jechuu ozoon hin taane naannoo inni bulchu isa katti gaafatamu yaadeero naannoo shimallis bulchu katti gaafatamu shimallisi abiyyi dhufee naannoo oromiyaatti hin gaafatamu abiyyi dhufee naannoo amaaratti hin gaafatamu abiyyi waliigala akka federaalaati wanni namni abiyyi dhiisee shimallisitti iyyuuf tanaa jechu ekonomii ka walqixxeessuu qabu diinagdee ka to'achuu qabu isa humna nageenyaa ka to'achuu qabu isa humna misoomaa ka to'achuu qabu isa koree inni filatee to'achuu qabu nama akkamiin filadhee halaaluu qabu isa shanee if keessaa qulqulleessuu ka qabu eenyu arrabar waajjira shimallis keessa nama bar profaayila marroo godhatee taa'u jiru jira bar waajjira shimallis keessa kan hin beeku mindaa mootummaa nyaachaa viva marroo jecha hoggi poolisiin oromiyaa dhumu hoggi humni tika oromiyaa dhumu hoggi intelligensiin oromiyaa dhumu sigale waajjira shimallis keessa taa'e waajjira fiqaaduu keessa taa'e waajjira naannoo oromiyaa garagaraa keessa taa'e viva woboo kajuu jiru eenyu kaabinee shimallis diriirfate malee tan abiyyi diriirfatee miti kaabinee shimallis gad diriirfate kaabinee shimallis gartee dalagaa jee dalagaatti kenne sigale tanaatu ichi keessa taa'ee viva wobo aboo abalu viva wobo jechu jira aboo abalu miseensa jara kanaati aboo abalu informationa kennu jira aboo abalu nama kanaati jettee hoggaatiitti himtes ififuu si khattiime garagalanii jechu tanaafi namni konfiis ta'e sanamichummaan kunuu shane moo shanetti shane haasa'u jirraaye shane himachu jirraaye wani namni jee shimallis komatuuf kanaa jechu itti aansee shaneen hoggee ergamtu maallayni asii daarekti Minnesota bakka nan jiru tana Kanada Australia biyya Arabaa addunyaa Awurooppaa addunyaa tanarraa Oromiyaatti ergamaa jechu Oromiyaa san ka to'achuu qabu eenyu kaabinee shimallis dhaabbatee tana jechu maallayni kun maaliif maqaa keetiin dhufe kun meeqaa seene eeysa kute maaliin bitte je'ee ka qorachuu qabu eenyu humna nageenyaa kan shimallis filate kanaa jechu Oromiyaa keessatti meeshaan daarektii fe'amee Wallagga deemu eeysa keessaa fe'ama Oromiyaa keessaa fe'ama meeshaan daarektii fe'amee Gujii deemu eeysa keessaa fe'ama Oromiyaa keessaa fe'ama Adaamaa fe'ama Finfinnee fe'ama karaa shimallis bulchu naannoo Oromiyaa dheertuu tana keessa ba'e ilaa ichi dhaqaa jechu marroon deengadda maal jee meeshaa harkachuun laaftuudha jeesi sigel meeshaa kaabinee Oromiyaa abiyyi dhufeen qulqulleessu kaabinee firraa qulqulleessi namni aangoo gad nuu dhiisi jechuun jiru an akka mataa kiyyaa una gaafatte isin ummanni Oromoo akka mataa kiyyaa una gaafattan an shimallis aangoo gad dhiisi jechaan gad dhiisee irra taa'ee dhimma kiyyaa miti an Ameerikaan jira garuu kamiidhamu jiru saba kiyya sigel dhiisee irra taa'ee sun dhimma kiyyaa miti garuu ummanni Oromoo nagee harkachuu qaba nagee misooma dura ka duursu nagee ka buusuu qabu isa wanni inni filamee mindaachii taa'ee nyaachuu jiruuf sigalee wanni federaalli isa filee muummichi ministeeraa achi isa kaayee akkuma Mustafeen Soomaaliyaa keessan nagee buusetti inninis akka nagee buusu akkuma pirezidaantiin naannoo kibba keessan nagee buusetti inninis akka nagee buusu akkuma pirezidaantiin naannoo Amaaraa keessatti nagee buusuudhaaf tattaafachuu jirutti inninis akka nagee buusu kanaafi kan filame malee jihad mooti mucaa kana jabeessaa jihad alijii kajuu kana ijoolleen tun ijoollee gartee lubbuu isii riskii gootee abbaa seenaa jii fo'aajii jihad kana jii gartee ijoollee dhugaadhaan ijoollee gartee godinarraa hanga naannootti koottaan wajji dalagaa waan feetan isinii goona koottaa rabshaanurraa dhiisaa koottaan wajji dalagaa koottaan wajji saammadhaa jedhanii haga irraa kadhatan abadan saba keenyan saamnu jedhanii biyya gartee akka nuti immoo eegumsa qabna biyya nagaa keessa jirraa waan feene haasa'u biyya gartee ifi isaan wanti
nageenyi isaanii gaarantiin ta'in keessa ta'anii saba isaaniitti dubbachuu jiranii jabee isaa jechuun barbaadeeti. So mata dureetti jeddeebuuf so wanni namni Shimallis komatuuf kana poolisii ta'e kaleenjifachuu jiru naannoo Oromiyaati. Intelligensii kaleenjisu jiru Abiyyi Ahmad Aliiti miti Shimallis Abdiisaati. Komishinara poolistichaa abbaa gadaa rashansiise hunda to'achuu qabu Shimallis Abdiisaati. Oromiyaa guutuu namni harkaa qabu Shimallisi. Bakki rakkoon jirtu naannoo Oromiyaa keessa. Kana gaafatamuu qabu Abiyyi moo Shimallis isin lafa kaaga. Komatamuu qabu Abiyyi moo Shimallis. Akka Abiyyi laafatu Oromiyaan laafannaan Abiyyi laafatee beekamu. Akka Abiyyi laafatu namni hojjechuu jiru. Akka gartee mootummaan jijjiiramaa tan nuti itti rarraanutun. Arra Oromoo biyya bulchaa, arra maarree biyya bulchaa jennee kan nuti rakkachuu jirru kun yoo Oromiyaan laafattin jiru. Rabshaan na'aman, rabshaan Oromiyaa keessaa kaanaan. Xiqqishuma takka Oromiyaa keessaa kaanaan Abiyyi atiniin jaaladha jettu kunis hin jiru. Dhugaan siima. Jijjiiramni ati ittiin fufsiise jettee rakkattuus hin jiru. Oromiyaa qabuu qabda, jabeessuu qabda. Oromiyaa harkaa qabaannaan naannoo feete rabshaan fedhe haa ka'u. Itoophiyaa keessatti uumaasi godhuu hin danda'a. So nama naa dalagi je'ee fidee amma namni ati nuu dalagi jettee fiddee sirriitti hin jiru jennee himachaa jirra barnuti. Feetu nurraa jijjiire, feetu isuma kana tolchii nuu qaceelchii, feetu isuma kana leenjii kennii fi haareetti akka humnati kasa, intelligensiisa, kaabineesa jalaa gubbatti akka inni dirii nagaya godhatu godhii. Maaliif ilmoo abbatti himatanii jechuudha. Kafilee Abiyyi jechuudha. Abiyyi tanaaf himaa jirra jechuudha. Rakkina inni qabuus tanaaf lafa kaayaa jirra. Abiyyi gaafa ani isinii fixe gaafa wayyaaneen dhuftee Itoophiyaa weerarte, gaafa wayyaaneen filmaata godhatte, gaafa Suudaan dhuftee Itoophiyaa weerarte kan nuti sigale kan nuti komachaa turre Shimallis ozoon hin taane, pirezidaantii naannoo Amaaraa ozoon hin taane, pirezidaantota naannotaa ozoon hin taane Abiyyi. Federaalli maa tarkaanfii hin fudhanne. Federaalli maal eegu jira. Dila naannoon filmaata godhattu. Dila gartee Tigreen akkana gootu. Naannoo san dhaqee federaalli nageenya kabachiisuun dirqama isaati jechuu turre jechuudha. Gaafa san Shimallis komachuun turre jechuudha. Yoo rakkoon Abiyyi bira jiraattees akkuma arra komachuu amma dura gaafa wayyaanee san komachuu turre abbichuu maaleeyit ni sodaatte maal jararra tarkaanfiin fudhattu jennee isa komachuu turre san yoo arra kara rakkoon kara isaatiin jiraattees komatamaa jechuudha. Amma garuu rakkoon kan jirtu naannoo Oromiyaati jechuudha. Naannoo Oromiyaa ka bulchu jiru eenyu Shimallisii jechuudha. Abiyyi eenyu kenne Shimallisi kennee jechuudha. Kashanee balleessuu qabu takkaaniin dadhabee federaalaan na gargaari jee kaafeerrachuu qabu. Shaneen bar baanki maallaqni asii ergamu bar baankii Oromiyaa keessa darbeeti bulchiinsa Shimallis keessa darbee maaroo dhaqaa bar daggalatti. Silkiin dawwalamtu tun teelee Itoophiyaa keessa dabartee teelee Itoophiyaa ta bulchiinsa Shimallis keessa dhaabbachuu jirtu. Keessa dabreen namni bilbilaa waliin amma bar Ameerikaan bakkaan antaayee haasa'u jiru tana na harkanii bar. Bakkaan antaayee haasa'u jiru tana yoo fedhan asitti na hambisuu danda'anii bar. Yoo fedhan telefoona kana asitti laayifii tana shaddaa'uun irra godhuu danda'anii bar. Maaliif qilleensa isaanii keessaan darbee haasa'u jira jechuudha. Qilleensa isaanii keessaan taa'ee haasa'u jira jechuudha. Oromiyaan guddatteeti Itoophiyaan guddattee Afrikaafuu tolla jechaa jiranii. Afrikaafuu tolla Oromiyaa akkamitti toluu dadhaban. Namni kun telefoonaan waliin haasa'u waraanni telefoonaan ajaja walii kenna. Hoggii waraanni eebbifamu saatalaayitiidhaan arguu dandayan. Dirooyiniin isaan bira taa'u jira jechuudha. Yoo dirooyinii naannoon hin qabaanne federaalaan bakka akkasii satalaayitiin garree jirra nu gargaarii jedhanii dirooyiniin fayyadamuu danda'an. Nageenya uummataa buusuun kanaa jechuudha. Nageenya buusuu jechuun humna tikaa ganda keessarra maddee namni mana jala tattaa'u miti. Daftee qorattee irra gahuu danda'u. Sigale. Daftee qorattee daftee ozoon isaan sin duursite. Amma guyyaa Abiyyi guyyaa obbo Awwaluu Abdiifaan naqamtee dhaqan
خنابو دشنين سودان أجينيان تاتو جانيب سخنن أبيي في اللي كسمك جباسنيتي أبيي دا قادا ميدا قادا ودا أكايت أمني جمدو جرو أكايت أمني سوتشو جرو نجيني بوئفي كنو نانو نكني جتين ناقباب تيجي أبيي بارلمان رتايازي guyyaatti aanu osoon abiyyichi irra taa'ee haasa'u jiruuti dambidooloo attaak godhan gaambeellaa dhaqeen attaak gootee jechuudha. Osoon abiyyichi irraa gad hin bu'in osoon abiyyichi irra taa'ee haasa'u jiru osoon abiyyi paarlamaa gubbaa taa'ee haasa'u jiruuti naannoo gaambeellaan namni dhumuu ture. Dambidooloo najjo arjo kana hunda shanee weeraruu turtee jechuun naannoo Oromiyaa gabaasa akkam galchaniif gabaasa kijibaa galchaniif jechuun Shimallisis ka dogoggorsaa jiru warrachi gabaasa galchee jechuun warrachi gabaasa galchisan haga ammaaf jalaan xaraynee jechuun ichuma tattaa'u jiran rasululta adeero laayif irraan jiraa barwe so kadogo gorsise jarakana ka qulqulleeffachuu qabu ka gartee naannoo xaragachuu qabu ka mana fi qulqulleessuu qabu abiyyi ozoon hin taane Shimallisii jechuudha. Wanni namni Shimallis komatuuf tana komachuu ni dhaabna never ummata keenya dubbachuu ni dhaabna never du'a teenya qofaan nu dhaabaa jechuudha. Kijibduun dhaaba keessa turteewu takka wanta goote maallaqa dhaabaa hattee yaate baqattee baate hundi arra dhuftee waa'ee badhaadhina nuu badhaadhinni guddise nuu oppiidiyoon guddifte oppiidiyoo arrabsaa badhaadhina faarsite oppiidiyoo fi abiyyee isa keessa guddatee akkana ta'e oppiidiyoodhaa bar Shimallis isa keessa guddatee pirezidaantii ta'e oppiidiyoo keessatti bar so oppiidiyoo arrabsaati gartee hoolayyiin gariin oppiidiyoo arrabsaati badhaadhina faarsinaa jedhe nuti ilmaan oppiidiyooti ana abiyyi Shimallisi everybody ilmaan oppiidiyooti jechuudha. Oppiidiyoo wanni hin jaaladhuuf maali nama dhaaba biroo keessa ture keessattuu nama shanee dur abaa'oo ifiin jetti amma shanee jijjiiramte shanee tana keessa ture abadan hin amantu mee laala warra biyya galallee haa ta'u warra biyya alaati afaan banuus haa ta'u abadan bakka gaarii ittiin kennitu maaliif ni beeyti summi akka gartee isaan nama amanamu hin taane ni beeyti jechuudha akka gartee badhaadhinaaf haala gaarii kan qabne I'm on live I'm on live Online. Okay, online you take. come on man Come back. so badhaadhinni wanni inni beekuuf badhaadhinni wanni gartee nama firraa eeguuf ni beekaa jechuudha. Wannichi keessa turte akka waan faayidaa hin qabne ta'a. Ammallee wanni isinii dhaamu. Wanni akka nam tokkotti isinii dhaamu hadara firraa nama eegaa deema. Shimallis Abdiisaa komatuun itti fufa yes until hanga inni sirraa'utti takka hanga inni chirraa ka'utti abad tanaaf duuba deebuun hin jiru. Nuti laal qabsoota na gaafatti seennuus oppiidiyoon gaafa qabsoota natti seennu akka dhaaba oppiidiyootti ani ilmi oppiidiyoo kabadhaadhinaa irraa gaafan qabsoota na seenu nam tokkoon mari'adheetii miti. Takka namachi keessaa qabaadhee nama saniin deeggara jeetii miti. Natiin. Sigale? Natiin. Kaayyoo fi akeeka badhaadhinni qabu qabadheetiin itti fufee deeggaru seenee jechuudha. Sigale? Itti fufee deeggaru seenee jechuudha. Kanatti fufna hanga badhaadhinni kana jiru yes. Badhaadhina hattuu badhaadhina keessaani xaraynaa halkanii guyyaa irra qabsooyne badhaadhina tursiifachuu qabna itti fufsiisuu qabna sigale badhaadhina itti fufuu qabdi jechuudha.
itti fufuun dirqamaa jechuudha. Dirqama eega ta'e anaaf atis maal godhuu qabna yoo dhugaan badhaadhina kan jaalannu taate. Namoonni gariin amma kun abiyyi jaalateetti seena, kun lammaa jaalateetti seena, kun jaalala namaatii fi dhaaba siyaasa seenanii jechuudha. An jaalala namaatiifis sigale dhaabatti hin seenne kaayyoo qaceeltoo badhaadhinni irra deemu kana sabaa sablammii biyya sanii ni milkeessa. Abbaa fedhe naa hoogganamu sabaa sablammii biyya sanii ni milkeessa jeetiin itti deemaa jechuudha. Amma Oromoo garii maaliin sodaachisan? Hoggee hangaa isaan dubbate Amaaraan nu gammada. Amaara jechuun diina keenya. Amaara jechuun diina keenyaa miti. Ilmaan biyya saniiti. Yaada garaagaraa ni qabna. Olaantummaa isaanii nurra fe'uu ni barbaadani. Ni barbaadan. Firraa dhoorkinaa kana. Yes, tokkummaan firraa dhoorkinaa jechuudha. Tokkummaadhaan firraa dhoorkinaa jechuudha. Diina jechuun nama alaa dhufee si waraanu. Suudaan yoo dhuftee Itoophiyaa waraanti diina jedhamti. Kun ijoollee keeysoo warra keeysoo keeysaa rabshaa godhu malee gartee diina dilas jedhamanii akkana gartee qiyaamaan tahamuun Oromoon sodaachifamuun dhaabbachuu qaba. Wanni namni Shimallis komatuufis aangoo nuu kenni, nyaata nuu kenni, dhugaatii nuu kenni, yaaboo barati biyya akkasii dhuftee amantii akkasirraa dhuftee saniif namni isan komatu. Naannoo ta'e dalagaa si kennamte, dalagaa muummichi si kennate sirriin geggeessii sirnaan geggeessaan jirtu. Kaabineen tee fayyaan qabdu. Keeysi kee fayyaan qabu. Keeysa kee xaragannaan eenyus. Mootummaa kana amma dura wanni harka dha'uuf turreef mootummaa heeraan filamee miti. Mootummaa heeraan gad dhaabbatee miti. Mootummaa jijjiiramni gartee hanga gartee filmaatatti aanutti mootummaa hanga filannutti haanu gargaaruu jenne nu ceesisuu jenne saniifi badii dhuftu hunda gaafa namni wal ajjeesu gaafa namni waan kana godhu gaafa namni baankii saamu gaafa jeneraal Kamaal Galchoo gabbahee mootummaa naannoo Oromiyaatu akka baankiin saamamte shanee qopheessee jedhe. Maaliif gaafa sanii sirruma duuluun turreesse maa akkana jaa jettan waan gaafas inni arkeetu hanga ammaa deemu jira jechuudha. Waan gaafas inni arkeetu haga ammaa deemu jira jechuudha. Gaafas maaliif irra duulle jeneraal Kamaaliin dhaabbuu yeroon dubbiin yeroo qabdii yeroon isii ammaa miti jennee maaliif dura dhaabbanne? Mootummaan gaafas filmaataan bakka bu'ee hin jiru. Amma mootummaa filmaataaniin bakka bu'ee jirutu biyya bulchaa jira jechuudha. Heeraan waan akkasii godhuu danda'a. So mootummaan dura mootummaa qabaachuun maaliif si barbaachisa? Nagaya akkasii eeysisuuf. Namni yoo nagaya hin qabaanne misooma akkam godhu? Amma ati yoo si dhukkubu jiraatee namni ka'ii dalagaddu siin jee aboo anti yaafuu fayyaan qabu nama fayyaa qabuutu dalagatee maallaqa godhataa hin jettuuni ati. Akkas osoo du'a jirtu, osoo zarafamu jirtu, osoo gudeedamu jirtu, qamadii keessa dhaabbatee footoo sii ka'uun helikooftariin. Baaqulaa keessa deemee wanta sii godhuun bu'aa maal sii qaba? Misoomni bar nageenya boodaa bar. So saniifu an wanniin isa komadhuuf kana fakkaattonni kiyyaas wanni isa komatuuf sirraawii Oromoo rashanuu dhiisii nama gaafii mirgaa si gaafate ajjeesuu dhiisii shanee isaan ajjeeftu sirraa dhoorki kana goonaan asirrattiin hin deemala. Asirrattiin hin deema. Hoogganaa kiyya ammallee hoogganuma kiyya pirezidaantuma kiyya fuulduratti numaatu jaalatamaa kiyya ta'eetiin asirrattiin deemaa jechuudha. Itti aansee miseensonni caffee Oromiyaatiif dhaabsa xiqqaa tokko dhaamee yaada kiyyaasuma walii galcha. Dalagattiin jira waan ta'eef. Miseensonni caffee Oromiyaa wanni isiniin jennu isin uummataa bakka isin buufate. Gamoo isin daawwachiisanii filimaan gamoo isin daawwachiisan. Arra poolisii naannoo Oromiyaa jedhanii dhaqanii araarsaa mardaasaa fa'aa isin daawwachiisa. Warra abbaa gadaa rashansiisee dhayxanii daawwattan. Isin ilmaan abbaa gadaa ifiin jettan sana. It's okay. Daawwachuun gaariidha. Misooma daawwachuun gaarii. Misoomnillee misoomuun gaarii. Fooqillee dhedheertuu san arguun gaarii. Fooqii bar nama jiruutu keessa jiraata bar. Fooqii yoo ati hin jiraanne hin jiraattu bar.
fooqii nama jiruu keessa jiraataa si gale waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mamusa baga dhufte welcome gamoo arra isin daawwachiisan san nama jiruutu keessa jiraata ummata keessanii sagalee ta'a rabbi irraa harkattan isaan isin shawwadanii maali mootummaan akka bakka hunda nu garsiiftu maali mootummaan akka mootummaa namni dura farasti fooqii naa jaariif namni mootummaan filatu nagaya naa buusi gabaa wal naa qixxeessi misooma kiyya kararra naa kaa'i laal dursa nagaya nama nagaya qabuutu misooma yaadata nama misooma qabuutu fooqii yaadata fooqii nama daawwachiisuu dura osoon sulultaa jala diinni jiru shaneen sulultaa jala jirtii bar sigale adeero murti gubuto baga dhufte dhiyaaddo adeero shaneen osoon sulultaa ana qundee irra qabattee jirtu guyyaa irra sa'aatiin anamma jiru tana shanee harkaa qabu osoon shaneen ichi jirtu adaamaa fooqii nama daawwachiisu finfinnee fooqii nama daawwachiisu bakka bu'oota ummataa hin gammachiisu jechuu bakka bu'oota ummataa ka dhugaa khoflaa fi sesseeqinsaan namni isin shawwate sagalee ummata keetii ta'e rabbi irraa harkatte ambar osoo waa harkachuu fedhe shimallis halkanii guyyaa goota kiyya jee faarsinaan wanni kiyya hundi xiit ziizi garuu rabbi irra jazaa barbaadaa fi namni tokkollee yoo na dhaga'e jee rabbiif jecha sagalee ummata kiyyaa miskiina rabbi malee sagaleen qabne saniif sagalee taa'e kawaan ka daandii irra deemee magaalaa dhufuun qabne saniif sagalee taa'e so miseensonni naannoo miseensonni bakka bu'oonni ummataa caffee amma dhufu jirtu tana ummata keessaniif sagalee ta'a itti aansee namoota tokkoon harkaa ijoollee badhaadhinaa ta'a taayyee faarsitanii shimallis wantan godhinaa ta'e jettu ani akka dhuunfaa kiyyatti taayyeen anaaf nama addaati ati siif amma qabsoo dhuftee tahaa meebi siif taayyee fi shimallis walgituu danda'an an osoo abbaa garaa ta'e shimallis faarseetiin taayyee aangoon qabne arrabsa hin godhu garuu taayyeen nama bara dukkanaa san keessa Oromoo gatii kafale eenyu ol gaafa osfaanaan kubbaa miilaa ka Oromoo kun yaa taayyee sababa osfaanaatiin Ameerikaa si oofna jaan no saba kiyya dukkanaa Tigreen irratti oofu jirtu tana keessaa dhiisee hin deemu jee namni jalaa dide taayyee namni hundi ijoollee yuunivarsiitii hundi afaan qabatte gaafas gurbaan maaluma ta'e carraa akkanaa harkattee dabarsitaa jedhaniin sigale carraa Ameerikaan finfinne irraa barartee Ameerika buu harkattee dabarsitaa azaaba wayyaaneen si azabu jirtu kana keessa teessaa jedhaniin taayyeedha sigale no janii dhiisanii biraa deemee jechuudha didee jechuudha shimallis nama takkaa Oromoof jecha ozoon akkatti hubni tokko isin tuqii yuunivarsiitii isaa xumuree aangoo dhufee jechuudha taayyeen garuu nama torchi ta'e nama gartee rakkate waalaikum salaam wa rahmatullahi takkitti asandaafu bagadu leenchitti taayyeen garuu nama gatii kafale maal kana sokke taayyeen garuu nama gartee Oromoof Oromiyaaf gaafa gartee rakkoo san gaafa bara dukkanaa san him saba isaatiif gatii kafalee yuunivarsiitii irraa eegalee ana kijibsiiftu ijoollee waan kana beektu yuunivarsiitii irraa eegalee hanga guyyaa irratti an shimallisii fi taayyeen anaaf tokkoo miti an taayyeen naaf goota naaf hiro nama lubbuu isaa naa kenne saba isaatiif ka gartee wayyaaneen nu wajji dalagii waan feeti sii goon nama sammuu ozoon billeenii qabu saba kiyyan dalagu jee saba isaatiif rakkoo san keessa dabre
shimallis gaafas wajji dalaguu ture wayyaanee wajji dhiituu ture jechuudha Oromoo akka fedhe godhuu ture akkamittiin kanaaf qabsaawaa fi nama yuunivarsiitii keessaa hofoo xiisha kaayyatee dhufe akkamittiin sammuutamiin wal qixxeessa sammuutamiin gartee isaan kana waliif fida yoo nama sammuu qabu ta'e so anaaf taayyeen naaf nama addaati qabsaawota Oromootiif saba Oromootiif taayyeen eenyu ol Abiyyi ol Lammaa ol Shimallisii ol abbaa fedhee ol taayyeen nama gatii Oromoo kafale arralle abadan Oromootiin kijibu abadan hattu wajji Oromoon hatu abadan Oromoon zarafu saba walgahii waltajjii feete keessatti qeeroon haasbaatee na kijibsiiftu waltajjii taayyeen guyya tokko keessa kijibe haanatti as fidani tana isinii godhuu dandeenya tana isinii godhuu hin dandeenyu jeetu machumatti itti himaa takkaa saba sattiin kijibne hanga guyyaa irratti wannummaan isaan dhiibanii isa firraa baasaniifu hinatu hin kijibu sobuutti hin dhiisu sobduu fi kijibduu fi hattu goota dhugaatiin akkamitti wal qixxeessa sigal goota dhugaatiin akkamitti wal qixxeessa hin danda'amuu jechuudha anna biratti naa fi hogganoota badhaadhinallee yoo ta'an namni sadarkaa qabaateeru Ameerikaa kana laali Ameerikaa laali Barack Obama TV Jim McCain ka du'e sun gaafa pirezidaantii Ameerikaa ta'anii isaan lamaan wal dorgoman Jim McCain maal jedhe annama Ameerikaa lubbuu hafalee jedhe annama lola Vietnam Ameerikaa jecha deemee lolee jedhe annama Ameerikaaf jecha boojiyamee torchi ta'e anaa fi Obama mucaa yuunivarsiitii keessaa dhufe wal qixxeessitanii jee kanaan kaampeen godhachuu ture jechuudha sigale Shimallisii fi taayyeen anaaf akkasi Shimallis jechuun nama yuunivarsiitii keessaa hofoo xiisha kaayyatee dhufe carraan pirezidaantii naannoo Oromiyaa godhe taayyee jechuun nama ibidda san dhandhamee ibidda san keessa deemaa dhufe Oromoo hogganu jiru jechuudha an hiroo fi zeeroon akkaminaaf wal qixxaatti sigale pirezidaantuma Ameerikaa kaniin fakkeenya si kan irraa furu Obama fi Jim McCain sigale Jim McCain lubbuutiyyaan Ameerikaa kennee je so Obama waanjuu wallaalee jechuu jirratti waanjuu wallaalee eeysuma kiyyaatu militarii ture faa jechuu ture Obamaan gaafa san namni itti qofle sigale so saniifu an taayyee fi Shimallis biratti wal mada ati sibira wal madaalchisuu dandeessa sigale hattuu biratti wal madaalchisanii numaatu taayyee gabbuusanii Shimallis faa ol kaasan mirga keessanii hattuus mirga si eeguu qabna bar mirga keessanii anaaf taayyeen garuu nama addaati so nama qabsoo beekulleef nama addaatiin isiniin jaa baga nagaan dhuftanii kabajamtoota keenya nuti garaagarummaa takka badhaadhina keessatti badhaadhina heera badhaadhinaatiin bulla ani deeggaraa badhaadhinaatii miti miseensa badhaadhinaati miseensa OPDOti amma namni gariin OPDO fi badhaadhina adda fuudhe nu cufti ijoollee OPDOti ani ilma OPDOti Abiyyi ilma OPDOti Shimallis ilma OPDOti Lammaa Magarsaa ilma OPDOti Jaawar Mahammadiis OPDO scholarship erge keenya ture nu qaade male sigale nu qaade male sanum Marroonis OPDO ma ture jechu nu qaadeeti university taayyee fi Marroo wajji barachuun ture suuraa isaanii tagaafa ijoollee ta university 6 kiiloo keessa hojii turan isa taayyee nageessoo oddoo saayibticha kiyya jiru kana hundinuu ijoollee wajji turte cufti ilmaanuma OPDOti hundinuu so OPDO kaleessa badhaadhina irraa kana jechuu kiyya so akkasitti haa hubatamu akkasitti naa hubadhaan isiniin jaa ani gartee tokko faarsee tokko arrabsuu tokko ol kaasee tokko gabbuusuu ozoon hin taane nama waa balleesse maraawu taayyeenis yoo waa balleesse ni qeeqama Abiyyuu qeeqaa turre Lammaa Magarsaa qeeqaan turre obboleessa keetii irratti hin duulini obboleessa keetii hojii duulii jennee Lammaa Magarsaa namachi keessa taa'ee goftaan kiyya ummata kiyya jee lubbuu ummata isaatii kenna Jaawar Mahammad qeeqaan turre
Jaawar maammakkaniin asii shaayii jala dhaabee jala danfisee qabsoo Oromoo tan halkanii guyyaa namni narra beeku hin jiru akka inni qabsoo Oromoo ta'e Jaawar. Gaaf tokko osoo kompiitarra taa'u akkasi kufela halkanii guyyaa walii qaatiraa bulee akka tokko ta'e kufe akkasitti ol fuunee siree hirriba irra geessine nama Oromoof akkas ta'e san qeeqaan turre kararraa meexxee karaa sirra deebi jenne qeeqaan nama uggii kararraa maqee ni qeeqanii jechuudha. Tanaafi namicha amma Oromiyaa bulchu kanaa wanni qeequ jirruuf ganda keenya ta'uu dhabee maarree keenya ta'uu dhabeetii miti. Biyya si kennamte akka dhiira bulfadhu akka dhiiratti kaabinee ta'e to'adhu humna tika keetii to'adhu poolisii ta'e to'adhu miseensota badhaadhinaa hundaa'u to'adhu arra eenyu wayyaaneen bar Finfinnee tetteessee gaara mul'ataa keessa maaltu dalagamee to'achuu turte bar akkasi jabaadhu to'adhu jechaanii jirra malee yoo hanga kun hin taanetti abada wal dhiisuun hin jiru wal komachuun nuti gartee nama helikoophteraan oofu Oromoo boochisu Oromoo iyyisiisu kanaaf gartee qabsaa'uun turre abbootiin keenyaaf hinulleen so kun mormiin itti fufaa jechuudha. Hanga mootummaan naannoo Oromiyaaf qulqulleessutti hanga mootummaan naannoo Oromiyaa gartee ifin sirreessinetti mormiin itti fufa if sirreessinaa jala hiriiruudhaaf nutis qophiin jaa nagaa annaa jiraadha baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya kanuma narraa guddifadhaa sheer walii godhaan jaa